Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ifnaan oroodha. Har'aan tana akkaataa intro yookaan viidiyoo dura bu'ee viidiyoo keessan dura seenuu maqaa YouTube keessaniitiin isa akkaataa itti hojjetan walitti mul'ifna jechaadha. Warri channel kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaadha. Kallattimaan gara viidiyochaatti wajjin kan tarree ilaallu ta'a. Hanga dhumaatitti daawwadhaa isiniin jedha intro. Tokko kabajamoo fi jaalatamoo kallattimaan gara Google Chrome seenneetiniin wajjin laallaa waan irra jirru hin dagatinaadha. Jabeessaa qalbifadhaa hordofaa irraa baradhaa isiniin jedha. Google Chrome irratti dhoofna yookaan irratti cuqaafne Flex jennaan kunoo search irratti goona Flex press jenne irratti barreessina akkana jenne kuno waan nuti filannu nuuf barreessee jira waan ta'eef kuno kan gubbaa kanarratti al tokko ni cuqaasna jechaadha. Kuno isa kanarratti ni cuqaafna. Xiqqeessellee Flex Press bichaa jedhee isin fiduu danda'a. Kun Flex Press online video jedhee isiniif barreesse. Nuti immoo ammaaf isumarratti cuqaafna jechaadha. Isarratti cuqaafneetiniin kallattii inni itti nu dabarsu eegganna. Haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Kunoo haala argaa jirtan kanaan yoo akkanaan nuuf fideetiniin jedhee loogiin ka jedhu kanarratti cuqaafna. Loogiin kan jedhu kanarratti cuqaafneetiniin eegganna jechaadha. Firii inni nuuf baasu tolchitanii daawwachuun isin irraa jiraata. Kana akkanatti yommuu nuuf fide imeelii haaraa itti barreessii jedha. Kunoo kanatti imeelii haaraa nurraa barbaadaa jira jechaadha. Yoo imeelii haaraa itti galchuun barbaanne immoo kan Google gubbaa irratti galchina jechaadha. Kunooti Google irraa kan qabnu irratti galchina. Haala kanaan nuuf fidaa. Kunoo ani imeelii hedduu qabaa. Isaan keessaa tokkicha irratti nan dhahadha. Akkuma argitan kunoo nuuf fidee jira. Intro kan jedhu kanarratti al tokko ni filanna jechaadha. Kunoo kanarratti ni filanna. Isarratti yoo filanneetiin hin jenne immoo amma isarratti han filadha. Hundi isaaniitu kan isin argaa jirtan kunniin hunduu firiidha. Kan maallaqaa isin irraa nyaatullee ni jira. Kunniin hanga asiititti firiidha jechaadha. Kunoo pilaan firii jedha hundi isaatu. Asii gad yoo tarre immoo kunoo doolaaraa isin irraa nyaataa hanga barbaachisaa ta'e. Akkana ammaaf kanarratti han filadha. Haala kana yoo naaf fideetiniin jedhe customize kan jedhu ni jira. Kunoo jala kanatti yoo argaa jiraattan customize kanarratti al tokko ni filadha jechaadha. Kunoo wannaa kana jala jira isinitti mul'isa. Kunooti akkuma argaa jirtan customize new kan jedhu kanarratti ni filanna. Customize new kanarratti yoo filanneetiin hin jenne kunoo kallattimaan waan nu barbaachisu barreeffadhaan hin jedha. Kan jalqabaa kanarratti isa jalqabaa irratti maqaa YouTube keenyaa ni filanna jechaadha. Kan itti aanu irratti illee akkasuma wantoota barbaachisan filanna. Amma an kan jalqabaa irratti yoon filadhe Baaleetuuf jedhee filadhaa irratti barreeffadha jechaadha. Ammas
subscribe, comment, like, share kan jedhu jira. Isarrattan filadha. Achi gadi bu'ee immoo akkaataa na barbaachisen submit order kan jedhu kanarratti ni filadha. Isa diimaa kana kunoo isarratti submit order irratti nan filadha. Achi deebi'ee immoo yes kan jedhu irratti nan filadha. Yes plus order kan jedhu kanarratti nan filadha. Kallattimaan kallattii ofii barbaadetti na dabarsa jechaadha. Kunoo asitti na dabarseetiin jira. View my order kan jedhu filadha. Ammas view my order kan jedhu jalalleen hin jira. Kan jalaa illee dhiisu waan ta'u kunoo view my orders kan jedhu irratti filadheetiin hin jira. Haala kanaan naa fida jechaadha. Viidiyoo reef tanaan nuti hojjetanne haala kanaan nuuf fida. Haala kanaan yoo nuuf fidee jedhe gadi buunee daawwanna jechaadha. Kunoo akkuma argitan nuuf fideetiin hin jira jechaadha. Baaleetube subscribe, like, share. Kanaafuu kunniin hundi isaaniitu firiidha. Kunoo kan ol aanu kanarratti ni dhayanna jechaadha. Kun kan reef tana hojjetanne, kun immoo kan duraan hojjetadhee jiru. Kunniin hundi isaaniitu irratti ni dhoofna. Kunoo daawulood goona jechaadha. Daawulood goonee gadi buufanna. Daawulood goonee yoo gadi buufanne kunniin kan dura buufadhe jechaadha. Kunoo kallattimaan nuuf bu'aa jira jechaadha. Akkuma argaa jirtan nuuf bu'uutti jira. Ni eegna jechaadha hanga inni nuuf bu'utti. Kunoo nuuf bu'eetiin jira jechaadha. Nuuf bu'ee fixeetiin jira. Amma gaalarii keessaa seenneetiin ilaallanna. Gaalarii keessa seennee yoo ilaallu kan nuuf bu'ee fi nuuf bu'in jechaadha. Wayyeeqaa nuuf fixeetiin jira jechaadha. Kunoo haala kanaan nuuf fideetiin jira jechaadha. Amma Google Chrome keessatti deebinee ilaallaa. Google Chrome keessatti deebinee ilaalla jechaadha. Kunoo haala kanaan nuuf fixeetiin jira. Waan daawwattaniif galatoomaadha. Warri chaanala keenyaaf haarawaa taatan subscribe, like, share godhaa isinin jedha. Irra deddeebi'ee tanan isinitti dhama. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Qophii biraatti walitti deebina. Nagaatti oolaa isinin jedha. Kan bultanis nagaatti bulaadha.